Dhadhaan akkamii baay'ifama? Dhadhaa baay'isuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Mi'eessituu akkamitti fayyadamna? Yoo mi'eessituu kana hin fayyadamne maaltu uumama? Dhadhaan akkam ta'a? Warroonni jettanii warroonni akkaataa dhadhaatti baay'isitan namni hin beekne hin jiru. Garuu dhadhaatti mi'eessituun dhadhaatti galu kam fa'a warri jettanii beekuu barbaada. Viidiyoo kiyya kan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Waa hedduu irraa barattan asumaan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa hordoftoota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo zara jettu bakka jirtanii nagaaf kabajaa keessan bira jiraatu amantii kutaan osoo adda godhin kan biyya keessaaf kan biyya alaalee kan dhiiraa kan hin talaalle hundi keessan bakkuma jirtanii nagaaf kabajaa keessan bira jiraatu jecha har'allee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Akkuma sadarkitan kana viidiyoon kun viidiyoo meeshaa yookaan viidiyoo hiiqaatii miti jechaadha. Viidiyoo biraatti viidiyoo mana kiyya keessa jireenya mana kiyya keessaati jechuudha. Video ke kana kuma sentani subscribe like share akka goota kabajan isin gaafadha. Warroonni maatii kiyya taatan hiriyoota keessan share godha. Warroonni maatii naaf hin taane subscribe gochuu maatii naaf taasisan jira. Kan ammoo argitan kan as biratti dhadhaa kiyya miicee qopheessee jira jechuudha. Sunumatti mul'isuuf malee anas biratti miicee qopheessee jira jechuudha. Warroonni dhadhaa barbaadan dhadhaa qulqulluu dhadhaa bareedaa ta'e dhadhaa manaa jechuudha. Hin beektanii biyya dhadhaa jechuudha. Biyyanitti heerumee warra sodaawwan kiyya achi isiniif bitaa jechuudha. Achi isiniif dhadhaa manaa dhadhaa qulqulluu dhadhaa naggaadee akka hin seenne kan warri manaa fuudhee gurguratu namoonni barbaadan namoonni biyya alaa irraa galaa jirtan ramadaana kanaaf illee warri galtanii warri ramadaanaan boodallee galtanii dhadhaa qabaachuun dirqama waan ta'eef warroonni meeshaa biraa qabdanillee warroonni meeshaa irraa hin bitanillee yoo barbaadan yoo keessaan na dubbistanii dhadhaan osoo isiniif fichisiisa jechuudha. Namni hajabtan keessaan na dubbisaa isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane maatii keessaniif amma ramadaanni dhiyaate ramadaana kanaaf maatii keessan gammachiisuu warroonni barbaadan warri baadiyyaa hin qabanidha. Warri magaalaa jechuudha yoo barbaadan kottaa keessaan na dubbisaa isiniin jedha. Dhadhaa qulqulluu akkanaa kana isiniif fichisiisaa durallee dhiqee jira garuu isinumatti mul'isuuf dhiquu barbaada ammallee jechuudha. Dhadhaa bareedaa dhadhaa mi'uu dhadhaa manaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana kilooti dhadhaa mi'uu dhadhaa manaa dhadhaa bareedaa kana jechuudha. Haala isin argitan kanaani firiijii mukiyya keessa kaataa achuma fayyadama jechuudha. Dhadhaa hin bitu sababni hin binne fi achi maatii keenyatu dhadhaa achi qaba waan ta'eef achi fudhaa waan ta'eef sababa saniif hin binne dura iyyuu cambee qulqulleessee lafa godheera jechuudha. Isumaan mul'isuuf malee erga akkanatti bishaanii fi dhadhaa adda baasee booda fidee tumaan dhadhaa kiyya keessa godha jechuudha. Akkuma isin argitan kana dhadhaa kiyya keessa godhee ergasii qimamiin ani ittiin baay'isuuf waan barbaadan itti dabaltanii waan barbaadan fayyadamuu hin dandeessanii. Ani garuu kan mana kiyya keessatti fayyadame kinoo kana jechuudha. As biratti absuudaa gurraacha argattanii kan jidduu jiru koroorimaadha. Akkasuma sukaayii fi inni kun maalidha namni beektan mee koomentii irra naa barreessaa. Ani maqaa isaa kana baay'ee hin beeku. Viidiyoo darbe keessatti kan marga fakkaatu jennaan kan marga fakkaatu maali osoo beektan beekaatuma kan marga fakkaatu maali naan jedhaa turtanii. Maqaan isaa waan hin beeknee fi ani waan hangana itti nagadhaa isin hanga barbaadan waan barbaadan kan mana keessa jiru fayyadamuu dandeettanii awwaa afurii kana itti naqee bakkisaa jechuudha. Dhadhaa dirqama koroorimaa qabaachuu qaba. Yoo koroorimaa hin qabaatini nu hin bareeddu jechuudha. Kun argitan kana erga inni xiqqoo nahaa wanni jedhu eegee itti naqadha jechuudha. Dhadhaan xiqqoo nahaa baala xiqqashuma haa gadi bakku eegee itti naqadha jechuudha. Akkaataan namni martuu itti baay'isuuf akkaataan namni martuu mana keessatti fayyadamu kan nama hundaatu tokko jechuudha. Kan nama hundaatu garaagara. Maaliif jennaan namni hundillee kana olillee itti naquu malanii kana gadillee itti naquu malanii yoo an kana waan hangana beekaa kan itti naqanii kana olillee osoo itti naqanii matola malee hin badu. Sababni isaa dhadhaan akka urgaa'ee yoo nyaatanillee dhamdhama irratti akka sirriitti nama bareeduu fi qimamoota kanneen itti naquun dirqama jechuudha. Sukaayii fi isa kana bichaanillee hin baay'isanii sukaayii fi isa kana bichaanillee hin baay'isanii garuu absuudaan koroorimaa yoo qabaate haalaan bareedee tola. Yookaan ammoo midhaan isa keessaa hafuuradha. Dhadhaan hafuurri isaa akka qallaalitti hin bahu hin beektanii matama keenya dibannee yeroo miiccannu wanti qallaan nurraa hin baasu. Saamunaan bichaa nurraa hin baasu. Chaampoon bichaa nurraa hin baasu. Wanta wayii haa hin xaanayyuu waan wayii ulannu malee wanti wayii tin wofra hafuura isa kan balleessine malee akka qallaalitti nurraa hin bahu. Akkasuma dhadhaallee yoo baay'isinullee sirriitti waan isa urgeessuu fi waan isa mi'eessu itti goonu malee yookaan hafuurri isaa suni xiqqoo fedhiin nama hundaatu garaagaraa kan inni nannaqataa jechuudha. Isin kan barbaadan naqaa isiniin jedha. Kilootii dhadhaa kiyya waan hanganaa kanatti naqee haala isin argitan kana baay'isa jechuudha. Isin waan barbaadan itti dabalaa dhaatii baay'isa.
Akkasin argitan kanatti takaattakaa jira kinoo jechuudha. Arafaa qaba. Booda irratti garuu takaatakee arafaan isaa akkasin argitan kana keessaa bahaa jechuudha kinuuti akkana takaattakaa jira maashaallaadha. Barbaree maaliif ittiin goone jettanii anka fayyadamu wanta barbaree qabu qofaaf osoo hin taane waa hundaafuu waan fayyadamuuf jecha sababa saniif jecha barbaree itti godhuu hin barbaanne jechuudha. Akkasin argitan kanatti kinuuti takaatakee keessaa naa bahee jira jechuudha kinuuti keessaa bahee maashaallaa nusuu ta'ee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallaa haalaan na takaatakeera. Irraa fuudhara jechuudha. Arafaa erga fixatee booda jechuudha. Irraa fuudha distiin dhuguu malee uummata akka wanta biraa hin qabu kinoo akkasiin argitan kana takaatakee arafaan isaa fixateera waan ta'eef jechuudha. Arafaa erga fixatee irraa buusuu qabna jechuudha. Garuu osoo arafaan fixatin irraa buusuu hin qabnu. Erga arafaa fixatee booda immoo irraa buusuu qabna. Haala isin argitan kanaan irraa buusee haa qorruu lafa gadi kaa'a jechuudha. Maaliif saaniin pilaastikii waan ta'eef pilaastika kana jalaa gubaa waan ta'eef sababa saniif lafa kaa'a jechuudha. Kinooti saanikii haala kanaan dhiqadhee qopheeffadheera. Akkasuma immoo ammallee maxalayaallee qopheeffadheera jechuudha. Haana qorruuf lafa kaa'a maaliif yoomisa yoo xallalee saaniin pilaastika waan ta'eef na jalaa gubata waan ta'eef. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee kan itti nu biteetan isuma kana ta'e jallisaa kan shaakalaadha jechuudha. Kan shaakalaa ta'e sun yeroo baay'ee oofnii keessa kaa'uudhaaf mijata malee firiijii ka tolu kanuma jechuudha. Kan firiijii tolu isa kana jechuudha. Kun akkama isin argitan kana kan firiijii tolu inni isin jettan sun ammoo garuu oofnii keessa kaa'uudhaaf isin tola. Kan firiijii isa kana inni kun seetti hedduun gurgurama nama hedduu fiidee jira warroota meeshaan irraa bitatu warroota osoo hin yaadatin nuti jedhanii hin yaadanne illee nama hedduu bitee jira jechuudha. Warroonni zamoona kana meeshaan irraa bitatan nama hedduu illee bitee jira. Namoonni akka isin bitu barbaadan illee jechuudha. Saanii firiijii kun baay'ee isin barbaachisa. Pilaastikiidha. Saanii kun waan ammoo jechuudha. Baradoo keessa kaa'an amala dhodhooyuu qaba. Isuma kana ta'e kabiraallee hin jira jechuudha. Ka dhodhooyuu tokko jira. Yoo akkana ilaalani duubni isaa baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Gatiin isaallee kana caalaa garuu haa ta'u malee yeroo isin baradoo keessa keettanii hin dhodhoowa jechuudha. Inni kun baradoo keettanii boota feetan keettanii baay'ee bareeda jechuudha. Anamma sibiila illee hin qaba sibiila dhadhaa itti naqatan illee hin qaba. Garuu isa kanatu baay'ee naa bareeda. Maaliif jennaani fudhachuuf illee irraa baafachuuf illee jechuudha. Amma sibiila sana immoo naan mijatu asin dhadhaa irraa kutachuuf illee yeroo sa'aatii barbaadu sanitti isa kanatu naan mijata. Sababa saniif isa kanatti naqadha. Goxii garaagaraa shunkurtii daakee firiijii kaa'atu waan barbaada jechuudha. Isa kanaan naan mijata jechuudha. Saanii firiijii kun baay'ee na fayyadee baay'ee na gargaare. Kinoo akkuma isin argitan kana hin banamullee baay'ee bareeda baay'ee oriijinaaliidha. Namoonni bitatan barbaadan bitadha. Gatiin isaallee akkas wajjin miti. Kuma fi dhibba lama na fakkaate fireen shammu fireen meeqa baay'ee bareeda waan ta'eef isin fayyada bitadhaa isiniin jedha namni kamuu saanii firiijii kana osoo dhabuu baatanii baay'ee bareeda warra firiijii qabdan isiniin jedha. Haga dhadhaan keenya nu baquuf akkanatti akka isin hin dabbarree fi isin haasofsiisee isiniin jedha. Haga dhadhaan naa qorruu fi akka isin hin dabbarreef isin haasofsiisee maaliif itti naqaa jirtan pilaastikiidha hin argattanii pilaastikii waan ta'eef dhadhaan ho'aan kun akka hin gubneef jecha sanii jecha akkasuma immoo shaaraaleen akka jalaa gadi qabatuu fi sanii kana isin haasofsiisaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kinooti haala isin argitan kanaan naa qorree jira. Maxalayaa nama biraatti naa qabaa jira. Sababni isaa ofii harka tokkoon qabachuu waan hin dandeenyeef haala isin argitan kanaan saanii kiyyatti xallalaa jira jechuudha. Kinooti akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaan xallalee keessaa fixeera jechuudha. Ani kana qofa isinitti haa mul'isu malee kan dhadhaa bakka lama baay'ise tokko dhadhaa shameessa yeroo dheeraa ji'a naannoo ji'a 4 caalaa ka turee jiru jechuudha. Isa san inni kun isa san jechuudha. Isa biraallee dhadhaa o'aallee adda baay'isee jira jechuudha. Isa kana wixii qofaaf fayyadama jechuudha. Kaan ammoo wanta itti nyaatamu hundaafuu fayyadama. Isa kana wixii qofaaf fayyadama jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan itti qadaadee qopheeffadheera jechuudha. Saanii kun baay'ee natti tola jechuudha. Saanii kana keessa fayyadamuun hedduu natti tola. Viidiyoo kee kana yoo isinitti tole subscribe, like, share gochuun irraa hin irraanfatina. Nagaatti isin jaalladha.